Sirraa jirtuu maatii keenya nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata waaqa isinoo akkam jirtan jajjabaattanii jiruuf jireenya isin biratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqaa isin naguma keessa fayyuma keessan jirtanii akkamii jabaattuu isiniin jennaa nuti jirraa egaa aramaalan qabadhee isinii dhufe seetanii namoonni baay'ee jechuudha namoonni baay'ee kanaan duras isinii hojjedheetan jira. Namoonni baay'ee waa'ee yuutuubii naan jetta wanna baay'ee na gaafatan garuu kanaan dura hojjedheen jira yuutuubii gurgurtaa yuutuubiin gurguramu jira yuutuubiin immoo guyyaa meeqatti namaa kaffalaa ji'a meeqatti namaa kaffalaa baqa waan baay'ee nama gaafattu jechuudha. Inni waan kaffaltee irratti jechuudha yuutuubiin akka sa'aatiitti guuttanitti akka monotaayiziitti taatanitti isinii kaffala. Yoo daftanii monetaayizii taatan ji'atti monetaayizii taanaan isinii kaffala. Guyyaa lamattuu monetaayizii taanaan nama guuttannaan hin kaffala. Har'a monetaayizii taatanii har'uma damuusa isinii buusaa osoo hin jeen ji'arraa jechuudha bakka. Waannaan sa'aatii wiichaaworii 4,000 wiichaaworii sanii jechuudha kan dafee namaan guunne fi sabskiraayibii 1,000 irraa hin kaffala jechuudha. Sabskiraayibii 1,000 guutee naa kaffalaa hin kaffalaa jechuu osoo hin taane wiichaaworii hawaasaa jechuudha. 3,000 yoo ta'an monetaayiziin ta'uu sa'aatii 4,000 giddiin barbaachisa. Malee akkanumatti zim jedhanii hojjetanii gizumaa bakka viidiyoota akka lama gadiisanii hin kaffalu. Kanaaf maal seetanii yuutuubiin immoo yoo warra bitachuu barbaadan yuutuubiin ni jira. Yuutuubiin ni jira. Sabskiraayibii 3,000 fi 500 jechuudha. 3,000 fi 500 wiichaaworii dammoo wiichaaworii lakkaa'aa jira jechuudha. Kan abbaa 3,000 jechuudha. 3,000 lakkaa'aa jira wiichaaworii illee garuu gana 1,000 minaan geenye ganaa wiichaaworii innaan namni bitachuu barbaadan irratti hojjettanii guuttattu jechuudha. Irratti hojjettanii guuttachuun dirqama keessanii sabskiraayibii guuttatee bira darbee jira 3,000 fi 500 innaa bitachuu yoo barbaadan yuutuubiin ni jira. Dhuguma kaffalaa yoo jettan hin kaffala shuuriidha. Maal osoo kaffaluu baate kan hundumtuu yuutuubii irratti dadhabaa yeroo isaanii aarsaa godhanii irratti gubanii namni koo hojii mootummaa isee yuutuubiitti deebi'ee hojjechaa jira. Yuutuubiitti deebi'ee hojjechaa jira. Hojii mootummaa jechuudha. Kan damoota mindaan ji'a ja'anuuftu isee hojjechaa jira. Kanas hojjetanii milkoomnaan ji'a ja'an damoota ofii fudhatu jechuudha. Innaa ji'a ja'an damoota hin kaffala. Kanaafiyyuu warroonni kan kaffalu akkamitti seetan isiniif haa galu yoo monetaayizii taatanii waan hundaa guuttanii monetaayizii yoo taatan hin jira jechuudha. Isa waan baay'eetu jira jechuudha. Akkanuma zim jedhaniiti miti amma ijoolleen baay'een biyya alaatti bannee hojjechaa irra minaamina seeraan yoo bantan waan ta'u seera ulaagaalee barbaachisu hundumaa guuttanii yoo banatan waan ta'u jechuudha. Kan banatee akkasitti hojjeteetti milkaa'es baay'eetu jira jechuudha. Tokko immoo taree ni bitatan jechuudha. Baay'een ni bitatanii kan nama sabskiraayibii go'an minaamin. Kanaafiyyuu bitachuu warri barbaadan lakkoofsa kiyya isiniif laxxafaa bitachuu ni dandeessu jechuudha. Sabskiraayibii 3,000 akkuma isin jedhe 500 qaba. Wiichaaworii immoo eegalaa jira. Sisa immoo abbaan itti guuttachuu hin danda'a jechuudha. Inni biroo ammoo biyyattii gallee maal fa'aa hojjennu maal goonaa jiruun akkamii jettan tokkoffaa kan hojjedhaa yuutuubii. YouTube hojjedha. Wanti biraatis waan hojjetan baay'ee jira. Egaa akkuma beekamu xiqqoo jiruun biyyaa keessa baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Bunni mala kan birribba ta'ee jira. Dhageessanii warri bunni suusii qabdan achumatti isaa shaayitti qayyaraa nuti yoo amma shaayitti jijjiirrannee jira shaayii dhugaarra malee buna dhugaa hin jiru. Bunni birrii eebbata malakkaa 300 nuu binne kaa ganama tokkonnaa guyyaa tokkonnaa guyyaa galgala tokkoon malakkaan 300 guyyuma takkatti umte jechuudha. Zayitiin ammoo leetiriin takka birrii 500 ta'ee jira. Kanaaf jiruun waddaddee jabaadha garuu waddaddee yani kan namni jiruun waddaddee qaala'ee jee
Kana gabuu bulu hin jiru hunduu garaasaa quufeetuma nyaatee bula. Garaasaa quufee akka garaan isaa danda'u akka xixiqqoodhee nyaatee bula jechuudha. Maaliif qonkoo kan nuume rabbii waan ta'e rabbiin itti yaada. Rabbiin jalatti immoo taf taf jechuun waanuma jirtu. Waanuma jirtu kanaafiyyuu jabaadhaayii warroonni hojjechaa jirtan jabaadha hojjedhaayii ol jajjabeessanii ol jabeessinu ol jajjabeessina keenya bara rakkoo maalsiistani arrabaan tokkoffaa arrabaan basmaam tokkoffaa garuu gara kaaniin sabskiraabii yookiin laayikii yaani macarrashaa jechuudha. Gin arraba banni arrabammaa waan arrabaa bakka ciqilee tokko ol namatti kenna jechuudha. Maal nama arrabsu yoo isin hin taane warri nama arrabsitan jechuudha. Yoo isin hin taane maal haaltan viidiyoonis tanii maaltu sun kuma inaafaa akkoo namni akkanaa namni nama arrabsu bar yookiin abbaa san na caaleetii nu caalee yookiin maa mul'ataa bakka kan akka miidiyaa irratti zim jedhee kan keessa waan keenya hin beekne kan nu arrabsu oduu qaaman nu argee nu nyaata jechuudha. Nu nyaata. Eenyu kan jedhamu tokko asirratti hin jiraa masiikiyuu moo kan masiikiyuu jedhama jedhamti mucayyoo sun jechuudha. Masaakiyuu jedhama wannoonni yuutuubiin ishii gin bakka arrabaan tokkoffaa biliis maalii kan taatan biyya ormaa biyya keessatti aga maalii taatan dulletti maali hoo atoo tana kan dulloomtee sirra darbe maal beekta teetuun beektu kan namaa odeessita malee teetuun beektu. Teetuun beektu nuti arraba istee wanna barbaadan yoo jedhan kan duwwatu nu deebisu hin jiru hunduu nama jabeessa bakka si jabeessa bara xiiqi si jabeessaa deema si guddisaa deema hunduu bakka wanna nuchinis hojjisiisa dhugaa mitiira innaa kanaaf immoo warri kuuwwan baay'ee sin jaalanna warri nu arrabsitan immoo laphee keessa sinifaa jijjiiru waanni arrabni kan seexanaatis seexana sinirra bulee dubbata waan ta'eef bakka. Akkan mallafuma kaanii baroonna takka osoo qaamaan arge kana barkan nama jeesu sun nama nyaachuuf kana jechuudha. Kan nama arrabsee ofiifumaaf arrafame waan ta'eef ofuma keessanii of arrabsitan. Nuti immoo yuutuubii immoo nu arrabsitan yookiin nu caalee yookiin immoo maaliif yuutuubii irratti mul'ata bakka waan baay'ee jira bara yookiin maarsa qabaatti hinaafan koo baay'ee jira. Bakka saba kaanii ta'anii wal jajjabeessinee akka kan sabskiraabii olii goonee laayikii olii goonee wal guddisnee maal rakkoo qaba. Rakkoon qabaanis carraa keenya nyaaddaa isinis carraa keessan nyaata waan yeree nyaanna hundi keenyayyuu kan nu bulchu immoo manuma keenya malee mana keessanii miti jechuudha. Hundaa manuma ofiisitti wannuma qabutti bula hiyyeessallee ta'e dureessallee ta'e waan qabu waan isaatitti bula. Innaa kanaafi nama arrabsin abbilees akkasumas immoo warroonni lafa gurguraa nagaafattan jechuudha gara imuuti nabaayii nagaafate lafa gurguraa warri barbaadan lafti gurguraa hin jira jechuudha. Lafti gurguraatis akkasuma immoo mannis hin jira garuu lafarra mana osoo bitattani waagaan lafaa baxaamtu guddiidha. Manni garuu ijaaramee garafamee minaamin akka goma 900 mana shaggaa bitattu jechuudha. Innaa isa osoo bitattanii sinii filadha jechuudha. Mannis guutee jira lafti si warri barbaadan lakkoofsa siniif maxxansa na dubbisuu hin dandeessu yuutuubii warri bitachuu barbaadan koottaayii balballi banaa siniin jira. Egaa viidiyoo sinitti dheeressu nagaa naa taasinan jaaladha. Chaawu.